akka gartee lolli as deemaa jiru qaceellotti beekan. Awwaniin isinii himaa jiru Kuweetii fi Bahareen arraan tana guyyaa sadaffaatiif torbaanuma kana keessa Iiraan haleellaadhaaf itti rukutaa jirti. Okay? Iiraan akka jechaa jirtutti wanni nuti rukutaa jirru Kuweet keessattis dirreelee meeshaa waraanaa keessa jirtuu fi bikka waraanni Ameerikaadhaa itti qophaawaa jiran. Bikka san haleelaa jirra jechaa jiran. Gara kaaniin Bahareen keessaas akkasumatti. Okay? Kaa dubbiin tuni achi dhaabbachuudhaaf hin deemtu. Haleellaan tuni deemtee arraan tana eessa dheeytee jirti. Arraan tana aayilaandiilee warra Iiraan taanuma gartee Pershan Golf keessa jiran taanuma gartee eessa jiranii United Arab Emirates cinaa jiran oomaan gubbaarra warra jiran san gartee bikka san haleelanii jiran. Eenyutu haleela? Waraanni Ameerikaadhaa. So amma itti aansitee Iiraan eessa haleeluu teessi? Fagoodhaa mi bara. Bikkuma waraanni Ameerikaadhaa jiru United Arab Emirates keessa Abu Dhabi isaa taatu Dubai isaa taatu. Okay? Haleeluudhaaf ta'an. Akkaataan gartee lolli kun itti babal'achaa jiru takkaa'u gartee amma gartee kan namni hedduun gara tokkoon gartee Quagmire jaaniin takkaa'u gara kaaniin gartee stand still takkaa lolumarra jiranii garuu immoo wal haleelaan jiran. Amma dubbiin bikka san hin jirtu. Lolarra jiranii immoo xiqqoo gartee dadhabbii eessaa qabanii wallaalaa jiran. Hogguu lola gaggeessitu bikka jabduu hin haleeltu. Hogguu lola gaggeessitu bikka hundarra laaftuu laalteeti bikka san dhooyta. Yoo bikka san gartee takkaa bikka hundarra laaftuu laalteeti achiin hulluytee ol seenuudhaaf tattaafatta. Wanni Ameerikaan godhaa jirtus akkasi. Hormuus keessaan Iiraan eessaanii nu nagarree jaaniiti gartee bikka Iiraan hin nagarreen tiraanspoondara fa'aa cufanii doonii tanaa gartee doonii xixiqqoo tabiraa erganii akkasitti gartee hulluqanii ol seenuu barbaadan. Ilaa hanga ammaan tanaatti warri Iiraan irra dhaqqabaa jiran. Tanaafi gartee amma dubbiin duraan warningidha. Duraan gartee reediyoodhaanii walitti himan. Bikka san irraa deebi'anii yaadattanii torbaan sadii kana dura hogguu gartee dooniileen waraana Ameerikaadhaa akkanatti kunoo Hormuuz ol seenuudhaaf dhufteeti warri Iiraan reediyoodhaan itti himanii yoo bikka kana dabartan isin haleellaa jaanii dubbatanii achi booda dooniin Ameerikaadhaa if duuba deebiteen isin jechaa ture. Amma dubbiin bikka san geessee jirti jechuudha. Okay? So, tana gartee akkasitti quba qabaadha. Abbaa murtii galatoominaa yaadachiisuu keetiif wanti xiyyateetti aantu silaa'u toopikni xiyyakatti aanu ka South Afrikaati na yaadachiisuu keetiif galatoon. Let's see. Laal wanta kaan isiniim. Wanta kaan isiniim. Warreen amata dabre irraa eegaltanii gartee yeroon dura asirratti gartee waa'ee immigireeshinaatiif kana kanarraa isin himaa turerraa na hordofaa turtan na dhagayaa turtan irra hedduun keessan waan isin jechaa ture ammaan tanallee yaadachuutti hin jirtan. Mee dura dursoo yaadadha. Amata dabre inumaatu gartee amata tokkoo fi cinaa duraa uni taate amma amataa fi cinaa dura amata tokkoo fi cinaa dura jechuudha. Yoo yaadattan rakkoo waa'ee immigireeshinaa tan ammaan tana Ameerikaa keessatti gartee godhaa jiran tana baqataan biyya teenya hin dhufin baqataan biyya teenya irraa haa ba'u akkasumas gartee waraqaa hin kanniinaaf ja'anii tan godhaa jiran tuni arra Ameerikaa keessatti haa taatu malee fuuldura addunyaa tanarra babal'achuudhaaf teessii keessaafuu biyyoottan baqaa keessa warri jirtan qaceellotti gartee hordofaa oduu tana jala deemaadhaa jeetiin isin himaa ture. Waan kana yoo yaadattan warri mana keessa jirtan naa hima mallattoo godha. Arra Ameerikaa keessaa fuuldura immoo
Biyyootan hedduu keessa babal'achuuf teessiin isiniin jechaa ture gaafa sana. Ni yaadatanii mi? Okay, laal. Amma bikka jiru laala. Laal. Amma bikka jiru laala. Gaafa san Ameerikaa keessaan isiniin jechaa ture. Fuuldura keessa immoo biyyootan addunyaa tan hunda keessa dhaquuf teessiin isiniin jechaa jira. Har'a immoo obboleeyyan keenya warreen South Afrikaa keessa jiran rakkoo hamtuu keessa jiran. Keessaafuu gartee naannolee garaagaraa keessa warra jiran. Bikka hundaa miti beekaa. Bikkuma gartee baqattoonni ni jira ja'anii irratti xiyyeeffatan. Bikka akkasii sanitti gartee hiriirri adda addaa gaggeeffamaa jira. Takka sani. Lamada biyya Ijipti keessaas akkasumatti gartee amma dhiibbaa godhaa jirti mootummaan uummata keenya irratti. Ingiliz keessa waanuma akkanaatu deemaa jira. Faransii keessa waanuma akkanaatu deemaa jira. Jarman keessaas waanuma akkanaatu deemaa jira. Biyyootan hedduu keessa deemaa jirti wanni tun. Beekaa. Okay. Wanni tun hundinuu irra hedduun isiidhaa ikoonomiidhaa wajji walitti hidhaadha. Okay. Akkumaan isin jechaa ture lola gartee amma biyyootan Arabaa kana keessa gaggeeffamaa jiru kanaas ilaalchisee keessaaf jiddu galeessa bahaa. Lolli kun yogguu ka'ee ikoonomiin naannoo kanaa haalaanii rakkachuudhaaf teessi. Namni akka duraan hojjetu sanitti hojjechuu hin danda'u. Kanaas gartee hubadhaa jee dubbachaatiin ture. Garuu immoo amma gartee warra South Afrikaa kanarratti yoo xiyyeeffanne akka fakkaatutti mootummaan gartee harka keessaa qabaachuun ooltu. Mootummaan biyyattiidha. Akka fakkaatutti maaliif hoggaa gartee uummanni akkanatti hiriira bahee bikka adda addaa dhaqee shooppii warra baqataa fakkaatu. Inumaatu amma South Afrikaa keessatti jabaachuu keessa ummanni South Afrikaadha ummatuma biyya isaaniitu baqataa fakkaatan jaanii ummatuma biyya isaanii gartee reebuu eegalanii jiran. Dhaloota warruma biyya isaanii sanii dhalatee achuma guddatee faamiliin isaanii hundinuu achi dhalatee guddatte. Okay? Warra biyya alaatii dhufee mi beekaa? Warruma biyyaa waan gartee xiqqoo namni gaasilaayis wal fakkaataa namni tokko barra namni hundinuu gartee barra ati biyya tana jaamtee hin beekamtu beektanii. Garuu immoo nama warra Zimbabwe fakkaata, warra Nigeria fakkaata, warra Zanzibar irraa dhufe fakkaata, biyyattiidha amma gabbaaniiti gartee miidiyaa irratti as baanii dubbachaa jiran. Har'aan tana gartee hiriira guddaadhaatu gaggeeffamaa jira. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti hiriira guddaa uummanni kun hundinuu maal jechaa jiran? Mootummaan baqattoota heeraan ala biyya teenya naqaa jirtu kana dhaabuu qabdi. Waraqaa hayyamaa kennuufii hin qabdu. Baqattoonni kun karaa biyya isaanii deebuu qabanii jaaniiti gartee akkanatti lallabachaa jiranii jechuudha. Okay? Nura laal dhugaa beeki nura uummanni kun dhugaa maraataas ta'uu ni danda'an gaaffiin sanii miti beeki uummanni kun har'aan tan akkana jechaa jiran wanni gartee anna sodaachisu har'a afaaniin gaafachaa jiran torbaan lama torbaan sadii booda gartee wanni tuni karaa humnaatti jijjiiramti. Okay? Karaa gartee nama haleeluu irratti jijjiiramti. Nama ajjeesuu irratti jijjiiramuu teessi. Maaliif? Mootummaan as bahee gartee warra gartee hiriira bahu kanaas tartiibatti godhaan jiran. Okay? Tartiibatti godhaan jiran mootummaan beekaatti itti dhiisaa jiran. Wanni tuni xiqqoo booda vaayilantii taati. Gara vaayilansiitti gartee jijjiirame. Warreen gartee lubbuun isaanii dhabamtu ni dhabamamti. Beekaa.
maaliif yeroo hedduu gartee horiidhaa miti irratti xiyyeeffattu. Yeroo hedduu lubbuu namaati. Lubbuun namaa yoo jiraatte qofa horiin ni dhufa achi booda. Garuu miskiina hedduutu dhumuu ta'a. Mootummaan silaa gartee as baatee amma ibsa tokko guyyaa dheengaddaa harkeetiin jira. Kan gartee ministeertittiin biyya South Africaadhaa karaa inumaatu gartee karaa jajiitiin ibsa baasaniiti jiran. Justice ministeertittiin biyya South Africaadhaa ibsa baafteeti jirti. Inumaatu gareeleen garagaraa tan gartee jara kana duuba jirtu. Jara kana duuba teessee akka gartee hiriirri kuni bikka adda garuu waan mootummaan gartee jala jirtuuf jecha waan mootummaan harka keessaa qabduuf jecha dila san gartee dhiibbaa godhanii akka gartee wanni kuni dhaabbatu irratti kan hojjetaniin fakkaattu mootummaan. Koortiin eegee heera baafte. Koortiin gartee marii wanni kanaatu ni dhaabbachuu qabdi jettee eegee dubbatte sila arraan tanaaf hiriira kana bahuun irran turre. Sila mootummaan harka keessaan qabaanne jara kana gartee akka gadi hin baane waan koortiin gartee duruun ajaja baaftee jirtuuf jecha poolisiin dhoorkuutu irra ture jechuudha. Kanaafin isin jaalan mootummaatu harka keessaa qaba. Mootummaan hogguu ummataa fi ummanni wal lolu itti dhiifti. Kuni waanuma jiru. Badiidha. Ta'uun qabdu heera baasanichi booda heeratti baafnaa jaan. Garuu immoo sobuu isaaniiti. Isaan irran kaayyanne. Kadhumu eenyu uummata biyya alaati. Maaliif? Amma duraas ta'anii jira wayi waan haariyaa miti beekaa. Wanni tuni bar haariyaa miti. Amata lama duraas taatee jirti. Achi dura amata shanfaa duraas taatee jirti. Inumaatu gartee akka tartiibaatti amata lama lamatti deddeebiti wanni tun South Afrikaa keessatti. Okay? Lakki bar laal faami ummanni poolisiin sodaatan qofa odoo hin taane odoo nama haleelanii poolisiin bira dhaabbataa bar an viidiyoo akkasii san faanaan arkee bar. Okay? Waanuma ajaa'ibaati beektanii. Tolega wanni kanaatu ni gartee asit dhaabbachuudhaaf hin teessuu ammallee gartee nu jennaa booda gartee South Africa qofaa miti biitii Egyptis akka Egyptis gartee is politically motivated te Egypti faan dhugaa Egypti keessa gartee rakkoon ekonomii ni jirti ni jirti ummanni biyyaa ummanni Egypti laal tana anamma tanarraa illee dubbachuun barbaadu garuu gartee aadaan tuni xiqqoo gartee ummata keenya keessatti faa jijjiiramaati jirti. Fakkeenyaaf ummanni keenya irra hedduun isaanii gartee kan biyya Keeniyaa keessa jiru akka baqataatti kan warri jiru. Yoo laalte haalli isaanii hundinuu baqata fakkaatan. Dhugaan jirtu tana beekaa ummanni keenya. Dhugaa doolaarri haa dhaquu fi bika galan gartee apartaama kana keessa haa galanii jiruus gartee xiqqoo ta uummata Keeniyaa irraa xiqqoo wayyaa haa jiraatan garuu immoo akkaataan gartee isaan itti olii gad deeman akkuma gartee baqataa warruma biyya sanii fakkaataniiti. Garuu immoo gartee hogguu deemtee karaa Egyptii tana as dabarte warreen Egypti keessa jiru keessaaf gartee warreen baqattoonni Egypti keessa jiru akka gartee jiru keessaaf naannoo galansanitti jiru ummata gartee Egypti kana olitti jiraachuu jiranitti mul'achaati jiran. Baqataa ta'anii beeka. Ani waanumaan footooleen harkee waan adda adda tanumaan harkeerraan isiniin. Hogguu akkana taate laal ummata biyyaa sodaachisaati jirta. Ummanni biyyaa gartee biyya teenya
Garuu immoo warreen gartee Itoophiyaa oni jiru bareedduu keessa jiraachuu jiran. Sallaalan. Kana keessa yeroo gartee ikoonomiin biyyattiidhaatis biyya son qofaa miti ikoonomiin biyya hedduutu gartee rakkoo uumamaatu jira. Rakkoon tun immaas lolaa wajjinis akkasuma san gartee haalata doolaarri itti sharafamaa jiruu fi waa hedduutu wal keessa jira. Gaazni qaala'uun ikoonomii biyya fedheetu ni balleessa. So kana hunda gartee yoo waliin laaltan taate rakkoon isiidhaa fuuldura gartee jijjiirama keessa akka galtu mootummaan dhiibbaa godhuu dandeessi jechuudha. Dhiibbaa godhuu dandeessi jechuudha. Akkuma aadaatti egaa tiktaakiin cufuudhaaf keetiitiin jalaa gabbees deebi'ee. Okay, qabxii takkaa fi lamaaniin isiniif xumuraa na eegaa takka. So ati guutumatti gartee uummata biyyattiirraa hamma dandeessutti uummatuma biyyattiidhaa fakkaachuu takka gartee baqataa fakkaachuu bikka jirtu keessatti. Keessaafuu yeroo akka ammaan tanaa hogguu gartee mootummaan dhiibbaa namarra godhuu eegalte kana. Mootummaan biyya keessa jirtanii jechuudha. Okay? Akkasii xumura irratti oduun isinii himuu barbaadu tan Soomaaliyaa keessaati. Soomaaliyaa keessatti yeroo ammaan tanaa mootummaan amma aangoorra jirtu tuni tooftaa adda addaatiin ama takkaaf filannoo dabarsanii akka gartee aangoo tana dheereeffatan irraa haasofneeti turre. Akkasuma sanitti gareeleen gartee opposition paartiidhaa keessaafuu gartee garee lama tan dhugaan humna waraanaatillee qabdu guyyaa lameen dabre kana Moqdishoo keessatti bikka adda addaa galanii akkasitti gartee mootummaa tana afaan qawweetiin lola waliin bananiitu turan. Arraan tana gartee dhiibbaa gareen biitti gartee Tarkiidhaa godhaa jirtuun gareeleen lachuutu gartee akka hin miidhamne akkasuma sanitti karaa mariitti gartee akka deebi'an dhiibbaa godhaati jiranii amma immoo yeroo gaabduu keessatti marii godhuudhaaf ta'an jaaniiti gaa odeessaa jiran. Gara kaaniin poolisni Moqdishoodhaa akka jechaa jirutti gareeleen tun meeshaalee waraanaa tan heeraa alaa harkaa qabanii inumaatu akka isaanitti mootummaa tana hombalchuudhaaf tattaafachaa jiranii jaaniiti gartee meeshaa waraanaa lafarra tarreessanii footoo hunda kaasanii gartee akkana agarsiifachaa jiran. Wanni tuni gartee deemtee Soomaaliyaa tana bikka duraanitti deebisuun ooltu yaani gaa warreen gartee oduu Soomaaliyaadhaa hordofan irra hedduun isaanii yaada isaanii itti kennachaati jiran. Okay? Gara biraatiin Itoophiyaa keessatti guyyaarraan tanaa mootummaan federaalaa duroonan isaanii karaa naannoo Tigraay bikka adda addaa gubbaarra oofaniiti jiran. Akkuma yaadattanitti torbaanuma dabree kana keessa xayyaarota lolaati kan Maqalee gubbaarra deddeemaa ture. Arraan tana garuu duroonan kan federaalaa naannoo Tigraay gubbaarra deddeemaa jira. Akkuma gartee amma dura isin himaa jirutti yeroo gabaabduu keessatti Tigraay wajjin gara lolaa dabaruun oolu. Mootummaa federaalaatii fi warri Tigraay gara lolaa gartee walis seenuun oolu. Akkumaan isin himaa turetti wanni Tigraay godhaa jirtu tuni fakkeenya hin taatu. Mootummaa federaalaatiif keessaafuu gara politikaatiin haala badaadhaa jechuudha. Kanarratti gartee mootummaan federaalaa waan gootee warra aangoorra jiru sana aangoorraa buqqaasuudha qabdi. Okay? So kanaas gartee akkasitti quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Naannoon kun gartee karaa lolaatti deemaa jirti. Amma gaa karaa Finfinnee mootummaa federaalaatii fi warra Tigraay jidduunis yoo lolatti achi gargalan taate akkasuma sanitti garee warra Soomaaliyaa tunis ifii isaaniitis gartee yoo lolatti achi gargalan taate gara kaaniin mootummaan Soomaaliyaadha arraan tan akka jechaa jirtutti
nuti waraana keenya Somaalilaandiidhaas geessinee isaanii wajjin lola godhuu qabnaa takkaa gartee mootummaa Israa'el naannoo teenya keessaa baasuu qabnaa jaaniiti gartee odeessaa jiran takkaa waraana Israa'el jechuudha. Irreedduun keessan waan takka isiniin garsiisaa yoo gartee madura harkitan natti fakkaatu meenaa obsaadha. Maappii kana asirratti yoo ilaaltan maappiin kuni bikka gartee waraanni Israa'el jiru garsiisa. Waraanni Israa'el jiddu galeessa bahaa keessaa yeroo ammaan tana bikka gartee jajjabduu 4 akkana jira jaaniiti gartee odeessaa jiran. 4 tun takka Somaalilaandiidha, taan United Arab Emirates, tabiraa gartee Iraaq tana irraa haasofneetu turre akka gartee waraanni Ameerikaadha kaampii waraanaa tan dhooysaadha 2 Iraaq keessaa qabaachaa ture. Taan ammoo Azerbaijaan. Jarreen kun Iraaniin marsuudhaaf akkasumas kan Somaalilaandiidhaatis warra Yaman gartee Huuthiidhaan firraa dhorkuudhaaf. Okay? So wanni kun hundinuu haalaataan gartee naannoon keenyatti jiru kuni akkaataa lolli bikka hundaanuu gartee walitti ka'ee lafarra babal'achaa deemu saniif mijaawaa jira isiniin jechuudhaaf. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadha. Dhumarratti gartee wanni takkatanii isiniin guyyaarraan tanaa mootummaan Ameerikaadha garee kubbaa miilaa tan biyya Iraan nama 26f viizaa arra kannaniiti jiran akka isaan Ameerikaa seenan jechuudha. Akka gartee nama yuugaa yaadarraa kannachaa jiranitti inumaatu seenaa kubbaa miilaa addunyaa tana keessatti nam tokkolleenu akkanatti gartee xumura irratti eega gartee kubbaan amma kubbaan torbaan wa dhufu kana keessa eegaluudhaa deemti. Xumura irratti gartee namni viizaa harkate takkaawutti gareen kubbaa tana irratti hirmaachuudhaa deemtu tan xumura irratti viizaa harkate yoo jiraatte biyya Iraan tanaa jechaa jiran. Akkasuma sanitti beekaa Iraan Ameerikaa keessa jiraattee kubbaa tana gadi hin geessitu bikki isaan jiraatan Meksikoodha. Meksikoo irraa gartee Ameerikaa dhufanii kubbaa taphatanii eega kubbaan xumuramte booda Meksikootti galanii jechuudha. Pilaanni gartee akkasi. Garuu immoo mootummaan Ameerikaadhaa garee warra Iraan tana guutuu isaaniitiif viizaa hin kennine. Inumaatu itti gaafatamaa federeeshina kubbaa miilaa kan biyya Iraan kan gartee garee tanaa wajjin jiru isaafillee viizaa hin kennine. Inni ammaan tana Meksikoo taa'eeti isaan kana eegaa jira. Isa qofallee odoo hin taane yoo xiqqaate nama 12 kabiraatiifis viizaa hin kennine jaaniiti gaa odeessaa jiranii. Nama 26 qofaaf hannuun isaanii kuni inumaatu tiimni nu gartee yeroo hedduu nama 26. Tiimni qoftiin tiimni kubbaa miilaatu nama 26. Okay? Garuu gartee gaa as keessa wani nama dhibaata akka kochii isaaniitiifuu ka viizaa kanan hin fakkaattu. Nama 26 guujaan. Okay? So oduun ammaan tana baatee jirtu akkana jechaa jirti gaa yoo dhiibbaa warreen fiifaadhaa godhuun wanni takka gartee jijjiiramuun ooltu tanarratti gartee yoo jijjiiramte abdeetiisiidha isiniifin himaa. Guutumatti gartee oduun arraan tanaa tana fakkaatti hundi keessanuu bikka jirtanitti salaamtaan teenya gartee isin bira jiraattu guutumatti gartee oduu arraaf asumatti hin dhaaba yoo gartee abdeetiin takkaa wanni haareen ka jiraatu taate booda walitti deebiraan isin hin jaa ammaaf bikka jirtanitti nagayaan nu jiraadha.